Echi nagaan waaqayyoo gooftaa isiniif haa ta'u. Dhaggeeffattoota tokko sagalee waaqayyoo walii wajjin dubbifanneetu mata duree irratti isin barsiisuu isinii ibsa. Sagalee waaqayyoo Efesoon boqonnaa 2:4 kaasee jiru dubbisa akka kana jedha. Araarri waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa guddaa sanaan nu jaallate. Nuyi irra daddarba keenya karaa afuraa du'ootaan ituma jiru. Inni warra Kiristoos Yesuusii wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana waaqayyootiin fayyifamtan. Karaa Kiristoos Yesuus isumaa wajjin du'aa nu kaasee isumaa wajjin bantii waaqaa keessaa iddoo nuuf kenne nu teessise. Inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe sanaan bara dhufu hundumaattuu baay'ina ayyaana isaatiis hammas hin jedhamne argisiisuudhaaf kana godhe. Isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokkollee akka ittiin of hin jeenyetti nuyi hojii harka isaatii hojii gaarii isa waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Sagalee kana waaqayyoo gooftaan akka nu ibsuu fi waaqayyoon kadhannaa. Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u. Dubbii keessa jiraataa waan nutti dubbattuuf si galateeffannaa. Namni kana dhagaa hundumtuu yaa waaqayyo sagalee kanaan akka geeddarmu si kadhadhaa. Ayyaanni kee nu haa gargaaru. Maqaa gooftaa Yesuus keessa jaallatte sanaan. Ameen. Egaa Phaawulos warra Efesoonii fi waa'ee ayyaana barreessaa. Ayyaana waaqayyootiin fayyifamtaniittu jedheetu isaaniif barreessa. Kanaaf irraa kaasee mata duree irratti ilaallu yeroo ammaa kana waldaa kiristaanaa keessatti rakkina gurguddaa kan kaasaa jiru, dargaggoota biratti yaaddoo kan ta'aa jiru waa'ee ayyaana waaqayyooti. Ayyaana waaqayyoo hubachuudhaaf, ayyaana waaqayyoo akkamitti akka deddeebinu baruudhaaf mata duree ayyaana waaqayyoo keessa jiraachuu kan jedhu ilaaluu jalqabna jechuudha. Ayyaana waaqayyoo keessa jiraachuu. Akkuma isin beektanii ayyaanni waaqayyoo keessa jiraachuu jechuun keessaa ba'uun jira jechuudha. Ayyaanarraa kufuun jira jechuudha. Ayyaana waaqayyoo akeekkannee keessa jiraannu taanaan ayyaana waaqayyoo keessaa obbaasuun jira. Ayyaana waaqayyoo keessaa ala ba'uutu jira. Kanaaf mata duree guddaan kun ayyaana waaqayyoo keessa akkamitti akka deddeebinu, akkamitti jiraannu nu barsiisaa jechuudha. Egaa ayyaana waaqayyoo akka nama hanqaaquu baatuutti yoo ilaalle gaariidha. Hanqaaquun yookaan killeen yoo jabeessite sin caba, yoo laaffiste sin caba sirkaa bu'e. Akkaataa qabiisa isaan beeku taanaan rakkisaadha. Ayyaanni waaqayyoo kun akka kanadha. Ayyaana waaqayyoo keessa akkatti jiraannu hin beeknu taanaan utuma beeknu ayyaana waaqayyoo keessaa ba'uu jira waan ta'eef. Egaa har'aa kaasneetu kana ilaallaa. Namoonni waa'ee ayyaana waaqayyoo gaaffii qabdan karaa sooshaal miidiyaa tiiktookiin haa ta'u, teelegiraamii irratti, feesbuuk irratti, yuutuub irratti naa barreessuu dandeessu. Amma waaqayyo nu gargaaree waa'ee ayyaana waaqayyoo har'aa kaasnee waliin ilaallaa jechuudha. Efesoon 2:4 kaasee 10 gaa kan amma isinii dubbise isin ayyaana waaqayyootiin fayyifamtaniittu jedha. Ayyaana waaqayyootiin fayyifamtaniittu jedha. Ayyaana waaqayyoo inni jedhu kun maalidha? Duraan dursinee waa'ee ayyaana waaqayyoo baruu qabna. Akkamitti ayyaana waaqayyootiin akka fayyine ilaalla jechuudha. Fayyinni kennaa tolaati. Freely given yookaan kennaa waaqayyo akkasumatti dhala namaatiif kennedha fayyinni. Hojii gaarii nuti hojjenne miti. Qajeelummaa keenyaa miti. Waan nuti hojjenne arganne miti. Wanta dhamaaneef hinne miti. Ayyaana waaqayyoon jedhu kun kennaa tola akkasumatti waaqayyo dhala namaatiif karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin kan kennedha. Kanaaf ayyaanni kennaa waaqarraa nuuf kenname kennaa tolaati. Hojii keenyaan, qajeelummaa keenyaan, qulqullummaa keenyaan kan finne miti. Namni tokko ayyaana kan gatitti baasee dhufe hin jiru. Gaafa jalqaba gara Kiristoos dhufnu Kiristoostu nu barbaade malee nuti isa barbaade miti. Waaqayyootu nu fudhate malee nuti isa fudhate miti. Isatu karaa qajeelummaa nutti agarsiise malee nuti ofii barbaade dhufe miti. Kanaaf ayyaanni nu fayyise sun kennaa tolaati.
kennaa Waaqayyo karaa ilma isaa akkasumatti biyya lafaatiif kenne. Egaa hiikoo ayyaanaa yoo laallu ayyaana jechuun maal jechuudha? Ayyaana jechuun maal jechuudha? Afaan Hibrootiin ayyaanni inni jedhu kun hen yookaan immoo Ingiliffisaa it means favor or kindness freely given unmerited favor or goodwill. Kennaa tola Waaqayyo akkasumatti kan namaa laatu jedhamee hiikama. Afaan Greek isaa gaafa laallu immoo ayyaana yookaan grace kan jennu kun carries unmerited favor, kindness or blessing. God's undeserved gift to humankind. Ala namaatiin Waaqayyo akkasumatti badhaasa tolaa kan kenne, eebba tolaa kan kenne Waaqayyo nama hundumaaf simboo arjummaa Waaqayyoo tola ilmaan namaatiif kennee jechuutti hiikama. Ayyaanni jedhu aadaa Oromoo keessatti yoo ilaalle ayyaanni amantaa qalluu keessatti irratti dhalate, ayyaanatti irratti dhalate jedhama. Ayyaanatti irra dhufeedha. Ayyaanni kun barbaadame miti, tola namaa kenna akkasumatti Waaqa irraa kan kennamudha jechuudha ayyaanni jedhu. Egaa Waaqayyo karaa ilma isaa ayyaana kana nuu kenne gaafa jennu, Waaqayyo karaa ilma isaa ayyaana fide gaafa jennu akkasumatti miti. Ayyaanni isa fudhatuuf tola, isa kennuuf garuu miidhamadha. Sirriitti kan dhaggeeffataa. Ayyaanni tola fudhanne jechuun, tola nuu kenname jechuun nuyi warra fudhateef akkasumatti gateetu hin baasin otoo hin dafqin kan nuu kennamedha. Isa kenneef garuu tola miti. Isa nu badhaaseef garuu tola miti. Miidhama guddaa qaba. Fakkeenyaaf namni tokko moobaayila tokkotu bitee naaf kenne, nama sanaa kenne sanatti hir'ateera. Ana isa fudhateef garuu toladha. Anaaf gammachuudha. Namichatti garuu hir'ateera. Namichi miidhamee naa kenne, bitee naa kenne, ofirraa hir'isee naa kenne. Ana isa fudhatuuf gara toladha. Tola jechuun rakasa miti. Egaa ishee kana isin ibsuu barbaada. Ayyaanni Waaqayyoo hojii fannoo Kiristoos keessaa dhufe. Hojii fannooti. Work of the cross yookaan hojii fannoo Kiristoos keessaan ayyaanni Waaqayyoo dhufe. Tola miti ayyaanni. Waaqayyo ayyaana kana fiduudhaaf ilma isaatti gabbareera. Ilma isaatti nuu kenneera. Ilma isaatti garaa jabaateera. Ilma isaa ajjeeseera. Nuuf jedhee ayyaana kana gaafa fidu. Waaqayyotti hir'ateera. Ilma isaatti dhaga'eera. Yesuus immoo siqaa hammana hin jedhamne, gidiraa hammana hin jedhamne fannoo gubbaa argeera waa'ee ayyaana kanaatiif. Ayyaanni kun nu warra fudhatee tola malee isa kennee isa fidiif tola miti. Mee ilaalaa Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 34 sagalee Waaqayyoo yoo isinii dubbisee waa'ee ayyaana kanaa akkamitti akka dhufe salphaatti isinii ibsuun barbaada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 34 walii wajjin dubbisne. Haa ta'u iyyuu malee warra loltuu keessaa inni tokko eeboodhaan cinaacha isaa waraannaan yommusuma dhiigni bishaan keessaa lola'e. Yeroo loltuun Roomaa tokko fannoo gubbaatti cinaacha Yesuusii waraane wantoota gurguddaa lamatu keessaa lola'e. Bishaaniif dhiigatu cinaacha isaa keessaatii dhangala'e jedha. Na dhaggeeffadhaa sirriitti. Waa'ee dhiigichaaf bishaanichaa isinii ibsuun barbaada. Yesuus Kiristoos ayyaana fide gaafa jennu akkamitti nuti ayyaana sana keessa lixxe kan jedhu ibsuudhaaf fakkeenya tokko isinii fudhadha. Bishaan cinaacha Yesuus keessaa lola'e kun galaana guddaa ta'e jennee haa fudhannu. Galaana guddaa lola'ee ta'e yoo jennee fudhanne dhiigichi immoo bishaan sanarra ciise jedhu. Bishaan sanarra dambali'ee ciise. Egaa achii gadi gaafa ilaalan kan namatti mul'atu bishaanicharraa dhiigadha. Dhiiga sana keessaan
Waaqayyo abbaan gaafa gadi ilaalu dhiigicha arga jechuudha lafarratti. Ilmaan namootaa anaaf ati warri ayyaana kanaan fayyadee xurii cubbuutiin dhoqqeedhaan uffata keenya isa xuraa, dhagna keenya isa xuraa, qaama keenya isa xuraa kanaan gaafa dandhee bishaanicha keessa leennu kan argamu cubbuu keenya tun taane dhiigichadha nurraa. Waaqayyo abbaan gaafa gadi ilaalu, biyya lafaa gaafa gadi ilaalu, warra fayyee gaafa gadi ilaalu dhiiga ilma isaa nurratti argaa jechuudha. Ayyaanatu cubbuu keenya dhokse, ayyaanichatu cubbuu keenya haguuge, dhiigicha keessa leen'eetu xuriin keenya mul'achuu didu. Namni tokko galaanicha keessa lixee gaafa ba'u, galaanicha keessaa yoo ba'e xurii isaa mul'ata. Galaanicha keessa amma jirutti, ayyaanicha keessa amma jiruttidha xuriin keenya mul'atu. Ayyaanicha keessa amma jiruttidha xuriin keenya miiccamaadha. Achi keessaa baanaan garuu xurii qabnaa jechuudha. Kanaaf isiniin jedhe ayyaana Waaqayyoo keessaa ba'uun, ayyaana Waaqayyoo keessa galuunis jira. Ayyaanicha keessa gaafa dhokannu xuriin cubbuu keenya mul'atu. Ayyaana keessaa gaafa ba'u garuu namni xurii cubbuu isaatu argama. Egaa Yesuus Kiristoos siqaayii gurguddaa fannoo irratti argeera. Cinaachi isaa garafameera. Harki isaa lamaaf miilli isaa lamaan urateera. Cinaachi urateera. Dirri isaa reebameera. Sammuu isaa qoraatti uffateera. Dhiiga karaa adda addaa, karaa gurguddaa shaniin dafqi dhiigaa dabalatee Yesuus dhiiga mul'iseera. Dhiigicha sana keessaatii ayyaanni Waaqayyoo galate. Yaa obboleessa koo jaallatamu, yaa obboleettii koo waan asitti ayyaanni Waaqayyoo kennaa tolaati malee rakasa miti. Kennaa tolaati gaafa jennu Yesuus qaama isaa dhiiga lolaasee, dhiiga coccobsee ayyaana kana fide. Waaqayyo abbaan dhaqii dhiiga buusee ilmaan namootaaf karaa dhiigaa malee araaramu gaafa jedhudha. Yesuus Kiristoos dhufee fannoo irratti fannifamee dhiiga kanaan nu fayyise. Ayyaanni dhiiga kana keessaa dhufe. Waaqayyo ayyaana isaa karaa ilma isaa kana nuu kenne. Ayyaanaan fayyineera. Hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjetedha. Ayyaanni hojii Yesuus fannoo irratti hojjetedha. Gaafa sanaa qabeetu ayyaanni kan dhufe. Egaa ayyaana jechuun ammas kan naa hubattan kennaa tolaati malee hojii keenya miti. Tola jechuun immoo rakasa jechuuti. Mee waan tokko isin gaafadha. Waaqayyo biyya lafaa kanaaf aduu, bokkaaf, qilleensa kennaa tolaa godhee kenna. Kennaa tolaa godhee kenna. Maaliin Waaqayyo dubara aduu, bokkaa, qilleensaa nama gaafachuu dhiise beektu? Sababiin isaa dhalli namaa gatii aduu kaffaluu waan hin dandeenyeef. Dhalli namaa gatii qilleensaaf gatii bokkaa kaffaluu hin danda'u. Baasuu hin dandeenyu. Gatii biyyoota qotannu kana baasuu hin dandeenyu. Bituu hin dandeenyu. Waan dhalli namaa bituu hin dandeenye Waaqayyo tola kenne. Fakkeenya tokko isinii fudhadha. Namni isin asirratti argitan kuni gatii oksijiinii ittiin kaffalee guyyaa guyyaatti ittiin jiraatu. Akka birrii keenyaatti olaaltan namni kun gatii qilleensa baafatu kana birrii 13,600 guyyaatti kan inni kaffala. Ji'atti gaafa kana deebisnu guyyaa guyyaatti yoo ta'e 4,800 ta'aa jechuudha. Waggaatti gaafa laaltan immoo miliyoona 14,800 9,900 kaffalaa jechuudha. Waggaatti namni oksijiinii fudhatee oksijiinii keessa ciisateeti. Anis inni immoo anaafati garuu kennaa tolaa kana nuu galuu qaba. Oksijiinii fudhattu kanaaf gatii kaffaltee beektu. Otuu gatii kaffaltatee jiraachuu hin dandeessu. Namni miliyoona amma kanaatiin oksijiinii fudhatee waggaatti jiraachuu hin danda'u. Ayyaana jechuun akkasii baasuu hin dandeenyu. Waaqayyo kanaaf dhala namaatiif ayyaana kenne jechuudha. Kennaa tolaa godhee badhaasa godheetu Waaqayyo nuu kenne ayyaana. Egaa ayyaanni Kiristoos cubbamoota qulqulloota godhee Waaqayyo abbaa fuuldura dhaabe. Cubbamoota qulqulloota godhee Waaqayyo abbaa fuuldura dhaabe. Iddoo boqonnaa 9 keessaa argachuu dandeenya. Waaqayyo fuuldura kan nuti dhaabanne ayyaana keessa dhokannee akkuma isiniin jedhe dhiigicha keessa dhokannee
ayyaana keessa dhokanneetu waaqayyo abbaa fuuldura dhaabachuu dandeenye. Kakuu moofaa keessaa olaaltanii seera boqonnaa 33:18 Museen guyyaa tokko waaqayyotti gaafa siqaa deemu, waaqayyotti gaafa maxxanaa deemu, waaqayyotti gaafa dhiyaachaa deemu akka jedhe ifaa ifatti waaqayyo waan itti dubbatuuf raajii guddaa waan ta'eef fuula waaqayyoo yeroo dheeraa waan turuuf cubbuunsaa gaafa irraa haqamu gaafa baay'ee namootarraa adda ta'uu barbaadu Museen fuula kee argaa jedhe waaqayyo ulfina kee na agarsiisi. Ulfina kee na agarsiisi gaafa Museen jedhu waaqayyo akka jedhe yaa Musee fuula koo argitee jiraachuu hin dandeessu. Garuu ansi duraan darbaa randa koo argita, dudduuba koo argita jedhee waaqayyo. Isa yoo jedhe harka kootiin ansi golboobaa jedhe. Of keessa si dhoksaa jedhe. Sagalee dhumarratti waaqayyotu dubbate dinqiidha. Katticha keessa dhokadhu jedhe. Argitanii? Museen waaqayyoon arguu barbaade bifa namummaatiin. Bifa namummaatiin waaqayyoon arganii jiraachuu hin danda'amu. Waaqayyoo abidda waan ta'e. Yoo tokko 2:29 waaqayyo abidda godhudha jedha. Kanaaf Museen fuula waaqayyoo arguu barbaannaan hin duuta. Fuula koo argitee jiraattu jedhe waaqayyo. Maaloo yeree katticha keessa dhokadhu jedhe. Kattichi immoo jedha. Qorontos boqonnaa 14 irraati boqonnaa 10 irraati lakkoofsa birraa kattichi guddaan sun immoo Kiristoos turedha. Kattichi guddaan suni Kiristoos ture. Museedhaan waaqayyo kattaa keessa dhaabattee naa agarta jedhe. Argitanii ayyaana keessa dhaabannee fuula waaqayyoo dhaabachuu dandeenya. Ayyaanicha keessa dhokannee malee fuula waaqayyootti argamuu hin danda'amu. Cubbamaan Kiristoos keessa dhokate malee waaqayyoon arguu hin danda'u. Eenyuyyuu amantaa biraa keessa kan jirtan ergaa guddaa isinii qaba. Amantaa biraa keessa kan jirtan Yesuus Kiristoosiin ala kan jirtan. Yesuus Kiristoosiin malee waaqayyoon arguun hin danda'amu. Ilaalaa Musee yookaan Musaan waaqayyoon arguudhaaf kattaa keessa dhokadhu jedhame kattichi Yesuus ta'e karaa Yesuusiin malee waaqayyotti dhiyaachuun waaqayyoon arguun hin danda'amu tasuma. Ayyaana waaqayyoo keessa dhokanneetu ayyaana Kiristoos fide keessa dhiiga isaa keessa dhokanneetu waaqayyo abbaa dura dhaabachuu dandeenya jechuudha. Waaqayyo abbaa dura dhaabachuu. Bara kakuu moofaa keessa olaantan ayyaanni waaqayyoo kun nuyi warra cubbamoota kana qulqulloota nu godhe. Bara kakuu moofaa immoo lubootatu cubbamoota ta'ee adabamaa ture. Lubatu. Ijoolleen Aroon lamaan iddoo aarsaatti du'an jedha Lewwota boqonnaa 10 lakkoofsa 1. Ijoolleen Aroon lamaan kun luboota mana waaqayyooti. Warra aarsaa waaqayyoo dhiyeessanidha. Warra mana waaqayyoo keessa hojjetanidha. Argitanii? Bara seeraa keessa waan ta'eef seerri darbuun waan hin eeyyamamneef abidda bakkeedhaa fidanii gaafa isaan iddoo aarsaa irratti bobeessan waaqayyo isaanitti eeggatu. Abidda bakkee waan fiddaniif jedheetu waaqayyo iddoo aarsaatti isaan ajjeese. Luboota waaqayyo. Luboota waaqayyo. Kanaaf iddoo aarsaa waaqayyo irratti du'an bara seeraa keessa luboonni warri qulqullaa'oo jedhamanii mana waaqayyotti siqan. Anaafati warri cubbamoonni immoo teessoo ayyaana waaqayyootti kan nuti siqne teessoo araara isaa fuuldura kan nuti dhaabachuu dandeenye ayyaana waaqayyoo keessa dhaabameeti. Ayyaanni waaqayyoo salphaa miti. Cubbamoota gara ofii isaatti nu godhe. Cubbamoota gara waaqayyootti fida ayyaana. Cubbamoota miicceetu waaqayyo dura dhaaba. Cubbamoota qulqulleessee iddoo aarsaa dhaaba ayyaanni waaqayyo. Ayyaanni waaqayyo. Galanni isaa haa ta'u. Egaa ayyaanni waaqayyoo kennaa nuuf kenne. Ilaalaa hundi keessan amantoonni, tajaajiltoonni mee of ilaalaa. Utuu gara Kiristoos hin dhufiin wallaalota ture. Waa tokkoyyuu hin qabatu. Warri har'a faarfataa jirtan, warri har'a lallabaa jirtan, warri har'a raajummaa dubbataa jirtan, warri har'a paastarii wangeelaawii taatan gaafa waaqayyoon amantan homaa tokko hin qabdan. Akka itti kadhattan hin beektan. Gaafa san kadhannaa iyyuu gadi jedhee namatti nutti agarsiisa. Maqaa Yesuus waamuu hin beeku. Erga dhufnee mana isaa gallee galu. Erga dhufnee duukaa buutuu isaa taanee galu. Erga dhufnee wangeela kana barannee galu. Ayyaanni waaqayyo kun
kennaa nu kenna. Kennaan isaa immoo warra kaan faarfattoota godhe, warra kaan lallabdoota godhe, warra kaan raajota godhe, warra kaan tiksee godhe, warra kaan geggeessaa godhe, warra kaan arjaa isaan godhe, sooromsee akka isaan nama gargaaran, akka isaan wangeela gargaaran godhe. Ayyaanni Waaqayyoo kennaa nu kenna. Isa duraa Qorontos boqonnaa 12:8 yoo ilaaltan kennaalee adda addaa ayyaanni Waaqayyoo namootaaf kenne dubbata. Ayyaanni Waaqayyoo nu fayyisuu duwwaa miti. Erga nu fayyise immoo kennaa adda addaa nu kenne. Mana isaa keessatti akka tajaajilu, akka Waaqayyoon garaa ciibsinu, wangeela kanaaf dhugaa baatu akka taanu kan nu godhe ayyaana Waaqayyooti. Ayyaanni Waaqayyoo cubbamoota qulleessaa, cubbamoota iddoo qulqulleessee iddoo aarsaa dhaabee immoo kennaa kennaaf. Kennaa guutuu kenneefi hojii isaatti bobbaasa ayyaanni Waaqayyoo. Ayyaanni Waaqayyoo dadhabaa gargaara. Ayyaanni Waaqayyoo dadhabbii keenyatti nu gargaara. Isin dhibu gaafa abdii kutannu bakka nagaa jennee gaafa tuqaa kaa'uudhaaf kaanu, gaafa haalli nu mijachuu didu, gaafa nutti hammaatu, gaafa harka laachuuf kaanu ayyaanni Waaqayyoo qabee deebisee immoo lafaa nu kaasa. Jabaadhu mucaa koo nuun jedhee nu dhaaba. Deebisee immoo cubbutti gaafa kumnu nu qulleessee iddoo aarsaa nu dhaaba. Abdii gaafa kutannu deebisee haaressee immoo nu kaasa. Ayyaanni Waaqayyoo sababiin isaa humni isaa dadhabaa keessaan hojjeta waan ta'eef. Mee ilaalaa Lammaffaa Qorontos boqonnaa 12:9. Ergamaan Phaawulos iddoo kanatti waan cimaa dubbate. Mul'ata guddaan arge jedha. Mul'ata guddaan arge namni tokko fooniin ta'e hafuuraan ta'e hin beeku gara samaayii sadaffaatti ol butame jedha. Samaayii sadaffaatti ol butameetu teessoo Waaqayyoo dhaqeera. Namni kun fooniin ta'e hafuuraan ta'e hin beeku. Garuu mul'ata guddaa amma sana ga'u akkan ittiin of hin jajneedhaaf, akkan ittiin hin dhaadanneedhaaf waraansi seexanaa naa kenname. Ilaalaa, waraansi seexanaa kun tarii dhukkubadha, tarii wangeelaaf rakkachuu isaati, tarii hidhamuu Phaawulosidha. Waraansa seexanaa sana Phaawulos adda baasee hin kennu. Garuu na keessa taa'ee na waraana jedhee akkan ooluuf hin qabne na godha. Si'a sadiin kadhadhee Gooftaa akka inni kana narraa kaasuuf. Tarii namoonni tokko tokko akka barreessanitti baay'ee sadii jedhu guyyoota 21. Kan inni kadhate baay'ee narraa kaasi waraansa kana yaa Waaqa. Narraa kaasi utuu si tajaajilu jennaan Waaqayyo jedhe. Yaa Phaawulos, ayyaanni koo si ga'a. Humni koo dadhabaa keessaa akeeka isaa raawwatame. Beektanii dadhabaa keenya keessaa humna Waaqayyootu hojjeta. Wallaalummaa keenya keessaa beekumsa Waaqayyootu darba. Laafina keenya keessaan cimina Waaqayyootu argama. Kufaatii keenya keessaan jabina Waaqayyoon. Humni isaa dadhaboota gargaara jechuudha. Dadhabaa kufee lafaa kaasa. Dadhabaa abdii kutate ayyaanni Waaqayyoo qabee lafaa kaasa. Galanni isaaf haa ta'u. Tarii gidiraa baay'ee Phaawulos fudhatee ilaaltanii Qorontos duraa boqonnaa 15 arguu dandeessu. Si'a baay'ee reebameera, agabuu buleera, mana hidhaa keessa oola, guyyaa lallabaa oolee, halkan mana hidhaa bulaa, cubbamootaan reebamaa oola, wangeelaaf gatii kaffalaa ture. Isa kana keessatti garuu hanna gargaare, hanna wajjin dadhabe ayyaana Waaqayyootidha. Ayyaana Waaqayyootu na wajjin dadhabe. Kanaaf ayyaanni Waaqayyoo salphaa miti obboloota koo. Ayyaanni Waaqayyoo dadhaboota gargaara. Dadhaboota gargaara. Egaa kaayyoo barumsa kanaaf isin ibsuu barbaada. Erga ayyaana Waaqayyoo hamma kana hiikka isaa ilaallee kaayyoo barumsa kanaa maaliif akkan barumsa kana qopheessanii xiqqoo ishee yaada muraasa isinii ibsuun barbaada. Kaayyoon barumsa kanaa barumsa dogoggoraa takkaa fayyineerra bara baraan fayyan jedhu jala akka dhaabattaniif takkaa fayyineerra bara baraan fayyadu yookaan one saved always saved. Namni takkaa fayye, namni takkaa ayyaana Waaqayyootiin fayyi hin badu. Ayyaana Waaqayyoo keessaa ba'uun hin jiru. Takkaa fayyinee jennaati
bara baraan fayyina jedhanii namoota gaaffii kaasaa jiraniif deebii guddaa akka ta'u barumsi kun ati inni barachaa jirtus namoota kana akka itti gorsitee karaatti deebisuuf. Namoonni immoo gaaffii keessa jirtan waa'ee ayyaanaan fayyineen kun konfiyuuzii kan isin gochaa jiru. Hubannoo cimaa akka isin argattaniif abdii guddaan qaba. Egaa dogoggora barsi anaa keessaa inni jalqabaa waan seet aloo seet yookaan takkaa fayyineerraa bara baraan fayyineerra kan jedhudha. Barnoonni kun eessaa dhufe yoo jettan bara 15 duwwaa karaa nama Joon Kalviin jedhamudha. Akkuma isin beektan Protestaantiizimiin gaafa Maartin Luuteriin jalqabu, Maartin Luuter booddee immoo Kaalviin gaafa ka'uun immoo Kaalviinistii gaafa hundeessu doktariinii cimaa tokko yookaan ejjennoonni qabatee ka'e sun takkaa fayyineerraa bara baraan fayyina kan jedhudha. Takkaa fayyineerraa bara baraan fayyina. Doktariinii kana jalatti kan ilaallu tokko namni fayyina isaa hin dhabudha. Namni fayyina isaa dhabuu hin danda'u. Takka namni fayyina isaa dhabuu deebi'e. Maaliin iyyuu karaa kamiyyuu takkaa maqaan isaa galmaa'eera waan ta'eef. Fannoo irratti Yesuus Kiristoosiin fayyeera waan ta'eef namni fayye kun deebi'ee fayyina isaa hin dhabu kan jedhudha. Cubbuu yoo hojjetes, yakka yoo hojjetes, cubbuu barbaadetti yoo kufeyyuu namni sun takkaa fayyina isaa dhabuu kan jedhu ejjennoon Kaalviin duuka buutonni isaas kana dhaadessu jechuudha. Inni kun maalidha? Namni takkaa fayyee hin dhabuu ayyaana keessaa ba'uun hin jiru. Isa duraa Galaatiyaa boqonnaa 3 keessatti Phaawulos warra Galaatiyaatiin gara fuulduraatti bal'inaan jaallawaa isaanii garuu ayyaana Waaqayyoo irraa kuftaniittu. Ayyaana Waaqayyoo irraa kuftaniittu. Eeshi waldaa Laodiiqiyaatti Waaqayyo karaa Yohaannisiin gaafatti dubbatu afaan koo keessaa situufan jira jedha. Situufan jira jedha. Ayyaana keessaa ba'uudhaaf kaateetti waan ta'eef. Ayyaana Waaqayyoo keessaa cubbuu hojjetanii ba'uun hin jiru. Cubbuu kamtummoo ayyaana Waaqayyoo keessaa nama baasa. Barumsi kun gaaffii gurguddaa kanaaf deebii qaba jechuudha. Kan biraan ejjennoon warra ayyaanaan fayyinee kun maal jedhu? Waaqayyo warra fayyisuu duraan dursee fo'ateera. Predestinationiidha. Predeterminedha. Waaqayyo warra fayyisuu barbaade. Biyya lafaarraa warra fayyisuu barbaade Waaqayyo duraan dursee lakkoofsaan isaan qabateera waan ta'eef isaanii ala kan fayyu jiru takka lakkaa'amneerra lakkoofsarraa hin hir'annu. Waaqayyo duraan dursee nu fo'atee isa jedhamuuf deebii qabdu. Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa hamma Gibxitti biyya lafaa jaallate biyyi lafaa isaan fayyuun malee akka badu miti kan jedhu Yohaannis boqonnaa 3:16 deebiidha jechuudha. Waaqayyo nama hundumaa fayyisuudhaaf ayyaana fide malee namoota muraasa lakkaa'ee fo'atee fayyisuudhaaf miti. Kan biraan ayyaanni cimsee hanga dhumaatti nu dhaaba. Eeyyee ayyaanni nama dhaaba. Ayyaanni Yesuus Kiristoos cimsee nama dhaaba. Garuu ayyaana keessaa dogoggorraan kufuun jira. Ayyaana ala ba'u jira. Obboloota koo jaallatamoo guyyaa har'aa ayyaana Waaqayyoo keessa jiraachuu kan jedhu waliin ilaalaa jirra. Ayyaanni Waaqayyoo maal fakkaata kan jedhuuf kennaa tolaati jennee Waaqayyo karaa ilma isaa dhala namaatiif kan fide kennaa tolaati. Hojii keenya malee akkasumatti kan ittiin fayyade ayyaanni Waaqayyoo. Waa'ee ayyaana Waaqayyoo torbeettaan itti deebinaa. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Gaaffii yoo qabaattan, yaada yoo qabaattan, komee yoo qabaattan, wanta sammuu keessan quuqaa jiru yoo qabaattan kamillee koomenti irratti naa barreessaa. Eebbifamtaniittu maqaa jaallatamaa Yesuusiin. Ameen.